jaalalli falagootaati. Nutti yina gaafii isin nu gaafattan gaafii tartiiba qabu nu gaafadha. Isinii deebifna rakkoo hin qabu. Cadhiftanii ka'azaantanii jireenya namaa keessa dammoo gufuu taatan nu isinin dhageeffannullee dammoo isinillee laakiin damta takkatti illee hin qabnu. Nu jaalala keessa eega seenne jaalala keenya bicha oofachuu. Hallaqe. Argitanii? Sila kana ta'eef warri gaafii qaba akkasuma Maammadoon illee Faaxeen illee gaafii qaba gaafiin isin qabdan takkatti hin jiru. Arafaatiif ana wanti waliin fide hin jiru jaalala qofatu waliin nu fide. Nuti keessaanis ta'e miidiyaa irranis ta'e jaalala keenya hin ibsanna namni nu ibsuu hin danda'u jaalala walii qabnu Oromoon nu ibsitu. Aniif Arafat yoo jaalala walii ibsuu hin dandeenye Oromoon miiliyoona 70 waliif nu ibsuu hin dandeettu jechuudha. Walumaa gala walitti illee nu hidhuu hin dandeettu. Dhugaadhaan wal jaalannee walitti dhufne erga dhugaadhaan wal jaalannee walitti dhufne haasawa namaatiin osoo hin taane nu kenna laakiin keessaanis ta'e miidiyaa irras ta'e jaalala dhugaa akka uummanni illee nu beekutti haasawuun dirqama nurra jiru. Sila kana ta'eef uummata gaafii isinitti ta'e eekoo gireed sheeku. Namalee namni numaa hin dubbatini hooma takkallee namni kun asxaa ta'uu hin yaada wayii takkallee dubbachuu hin danda'u. Ma yaada ibsattu laakiin poositiiv takkallee qabu hin dubbattu kaati laakiin yaadni kan keewwama takkallee bu'aa hin qabu kaa. So fakkeenya anaaf Arafaati irraa maashaallah bataamin nama tola rabbi waliin sinaamu jedhaan Fittina amantummaa ofirraa qabdu jaalaluma ta'e irraa hubara akkas hin dubbatin waan takkasiin jechuudha. Heeraa na dhageeffadhu. Atan fakkeenya walla maashaallaadha bataamin namatti toltanii gin Arafatillee intala Oromooti. Oromtittii nagaati maashaallaadha jaalatamuu qabdi. Rabbiin waliif haa qooduuf jetteeti. Qorsi sirraa taqabbala. Atama jaalala keenya gufuu ta'uuf deemta maal jettee amma duratti dhagaa hartaatini. Sijjammar Arafat si dhageeffataa yoo hin jiru jetta. Ani soo Arafatiin hin dhageeffannetti bar imimmaan miidiyaa irratti nama 100 meeqa irratti imimmaan hin buusu. Qos biroo. Bakka dhiisati maal akka ta'e eebannee dhiisi fira maal rakkoon. Eeshi yenee bulti. Sila kana ta'ee fi ashandaa kiyyaa fi ka Arafaatii namni waliif fidee wal nu jaalachiisan jiru jaalala dhugaa wal jaalannaa hin azaanin haasi warri miidiyaa. Namni tokko yeroo dhufee wal jaalatu akka waan biraa wayii keessa seentanii waa hedduu laaxxani. Hin laaqamina. Waan biraa hin dubbannu Arafaatoo akkami dhugumaan si jaalatte. Usuu dhugaan nan jaalanneeti taadaa maaliif jecha kiyya laakiin haasawa kiyyaan jaalala isiif qabu laakiin ibsee fi jennaan itti ilaala rakkoon qabu ati yookiin inni na sobuu dandeetta. Jaalala kan akkasittillee hunda keessa bu'ee taqabbaluun suntaan atillee ilma dhiiraatti na jaalachuu qabda mucaa bareeda. Atillee magaala shonkooraa tana si jaaladhe jaalala kiyya naaf hubadhu viidiyoolee kana dura siif maxxansee ture jira dheeraan. Eeshii rakkoon qabu waa hundaayyuu keessaa wal dubbisna adeemsa keessa wallaallaa jetteertam. Nama hayyuudha. Argite keessaa wallaalu deemnama. Asin beetan. Fanji. Amma qomna gariyaa. Ay ati mataa mana irraa dhukkubsita fira micaa. Hay. Oi dhaabu qabee Arafaa bara amma naaf inni waliin haasa'u jirra malee dhimma jaalala dur jirti. Ay fira ina jaalattee jirta. Rakkoo qabdaatu. Dhiirti takka dur jirti dubartii jaalatti sun waan jiru adiidha rakkoon qabu. Wallahi firaa kana nurraa buusu rabbal kaa annama kana miqanyu Oromoo kana miqanyu sanan jaaladhan wallahi firaa mo'itii irra taa'e sagaleen kan kee bareedaan jiru yaantee deemsa minim maame edde roormaanii sagaleen kan kee hin bareedu. Ati maa faartaama miira keessaa ba'i. Ikko akkamitti taada deebiin nu deddeebisaree laakiin koongira laakiin wallahi baxaan maashaallah dhaa jedhu maashaallah dhaati nu garaa kana jala koomitti barreessu maashaallah anaaf Arafatti irra. Hatta dubbiin nuti Oromoo wal jaalate yookiin inni Amaara Tigireen jaalanne Habiibi. Malta. Ama inagaa jalan. Ati tim famous udah malee jaalala dhugaa confidence fitti amantu san hin qabdu sirraa mul'attu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akkamitti qoy maalirraa jette jedhiin sa gaafii bareeddu maalirraa jette. Arafat na dhageeffadhu wallahi ilaali yeroo tokko yeroo sirra dhufee bakka dhageeffadhu. Yeroo abbannaati laakiin firaa dhageeffadhu kaa laakiin abbanutti nazaanin ene horjeedha lubbi falliga abba bu'ee deemaan natti nazaanin kaa bannaata mucatti dhugaadhaan jaaladhaani. Keefitti azaanta hin azaanini. Edde mee barjaachi kan fudhataman qabu. Arafaati wajjin haasa'ime. Arafaati na dhageeffadhu. Ati intala Oromooti. Mucayyoo kabaja. Mucayyoo fira walaa qabanyu micaan akka nama takkaatitti waan hin jedheen godhee jira godhee na amansiisee jira waan ta'eef
Mijaan amma mataan ofisin ishee. Maya tuqa ya kami takkan ni famous udah mau kami bed. La namni jaalala dhugaa nama jaalatu konfidensi qaba ofitti amana yoomi as jaalate inni kun akkamisi jaalate jaalala siif qabu san siif ibsee Naib saya jere. siif ibsee jira yoo wal ibsitanii akkasi dhugaa wal qaba qabaatan malee inni amma wanni na shakkise siimu maaliif nam tokko nu keessan dubbatina sababa jiru na shakkisiise malee namni dur girtii wal jaalata rakkoon qabu magasi jaalate ilma dhiiraatiin jala dubartii atis jaalatamuudhaaf rakkoon qabu. Bakka tammi na shakkisiiseet. Bakka namni tokkollee nu keessan dubbatini anaaf isii wal jaalannee jirraa keessaa waliin haasofna wal jee. Amma dur wal jaalatanii waliin turtan naaf fakkaata akka inni amma dubbatuuf kaata. Saa jaalalli ta'e rakkoodha wallahi jaalalli miidiyaatu amma inni hawaasa oromoo nama kumaa fi dhibba takka irratti dubbatee jira dhumateera barkun amma isin yoo ifirraa isin buuse malee hin taane xaabiyaa kana kaltan isaan hundanii buusaa lubbu fiidoo bayi. Mee isuma viidiyoo as baase rakkoon viidiyoon baabaraan yoo feete sa'aatii muraasa booda viidiyoon baa wallahi viidiyoo bayee akka feetetti akka maftaan laakiin fedhii kan kee akka feete sii guuta ishee minimi rakkoon qabu. Dhaggeeffadhu nama fakkeenyaaf fooloo barbaade qoyi laakiin firaan dhaggeeffadhu fooloo su barbaade an jalqaba laakiin mana kana keessa gadi bu'u asuma muyitii qabadhee tuman cim jedhee bu'ee deema okay tamma fooloo barbaadda minaa miniin jedhina laakiin jaalala keessa qoosaa miti bannaa taatu argitanii Lubbu salaam alaikum. Waalaikum salaam yene wad Yalla keessa wal dubbisna bay irraa deem live cufa kala qaba. kana sibeeta keessa wal dubbisna warri miidiyaa kanarraallee laakiin jaalala waliif qabnu hin ibsan ta'e rakkoon qabu obsaan nu eega isinin jenna mana cufiyyuu kan nagaate ummata kan Carrana kennimee takka hojii keessa nyaadha. Okay dubbadu jara si kanne. Dubbadu ishee. Fanjileen baga nagaa dhufte ani haa dhufu siin jenne. Fanji si lola turte lalle micattiin tun. Asirratti jechuudha garuu shamarri garabbii ofiitiif dubbattutu jira bara laakiin tajaajilallee beektutu jira bara jaalala jechuun falagootaati roormaanii namni gariin akkana beekutu jira haasawa namaa irratti firaan kun amma dammas jaalala keessa gufuu ta'uuf deema bara oromoon tun qaraayyuu hin micciirte akkana garan agarsiisu namni dhugaa dubbatu hin jiru wallahi namni gariin kin dammoo karabbiin ofii aanseen dubbata roormaanii jaalala jechuun of course falagootaati. Lubbu amma dhibaa godhaa jirta. ani amma yoo ni jirte. carraan kiyya natti fakkaate muti qabadhaa kaawwatu Dubbadu ishee carraa fedhe dubbatu. firoonillee asii haasaa turte jechuudha. Inshaallah khayrimaa fi akka taasiftutti garuu fuula koobdi natti hin tolle sababni isaallee namni tokko sababa jalnama jala dubbachuu dhabeef nama hin jaalatullee hin jedhamu mucaan kun jalqabarraa kaastee asin turreetti. Yoo jaalachuullee onnee isa keessatti jaalachuu baate isaaf rabbi walitti beeka nuti ka argine waan biraan argine waan isiin godhe jetteeni namni asirra taa'ee miidiyaa kanarra osoo dhalaa biraa kan janaa jiru yookaan nyaalee haadha manaa wayii qabaate namni asirra taa'u miti wallaahi koominti ati jalatti barreessite koominti mayii ati barreessite daddafee of jalaa balleesse jechuudha sababa isaa maal fure waan nama biraa alaa qabuuf namni yoo na arge yookaan addaan na baana waan jedhu kana keessa isaa jira inni biraa ofitti amaneetu as ba'ee dubbadhu isheen jennaan illee dubbatee ammallee immoo mucaa kanarratti jechuudha wanti isarraa hubadhee bakka amma xiqqishoo inni dogongora qaba jedhee ayyaadu namni nu keessa hin galin bakka jedhu sanatti jechuudha maaliif namni hanqina namaallee namatti himaa firoo ati nu jeeqaa jirta ani noormaalii dubbachaa jira laanisii fi sosoon ta'in isaanii fi sosoon ta'in jechuudha maaliif namni yoo keessa namaa kana seene maalidha keessaa fudhattatillee ilaaltee ilaali yoo anis waan badaa dubbadhe badaa san dhiistee ka gaarii keessaa fudhattaa yoo innillee waan gaarii dubbate immoo keessaa ilaaltee fudhatte jechuudha kanaafuu midhattii tanaan sitti amaanaa siin jennaa isheen onnee isii keessatti jaalattee jirti lubbiyyeen tun hedduu takkaa garaa laafti ani wallaahi hadha gastii isillee dhufee beeka garuu ima arga foolu mallee taasisu dhiifama naa godhaa jechuudha gin immoo garaan na dadhabee as dhiyoo kana waan baay'ee kakkaasaa turanii miti garaan nyaatti dhugumatti wallaahi lubbiyyeen jechuudha gin
Rakaasee hanga dhumaatti isii waliin illee dubbachaa turre warri miidiyaa kanallee immoo dhaggeeffataa ture wallaahi dhaasiin jechuudha kan rabbiin natti beekuun dubbataa jira hawwiin illee asii keessatti ta'uu kana walitti buune jechuudha boo'ee hin boonne dhimma jedhuudha. Akkasii jalqaba ati nu sobdellee si argaa turre hanga dhumaatitti immoo si hordofaa turre ergasillee immoo dubbii kan kee dhugaa ta'ullee adda baasnee sababaa fi akkaataa jiru wajjin dubbachaa turre waan ta'eef ati wanni ansiin jechuu barbaade ati dubbiyyee onnee kee keessatti hin jaalanne taanan mucayyoo tan onnee kan keetiin qalbiin kee isiirra si hin buune taanan hadaraa rabbi jechuudha qalbii isiillee hin cabsine. Kaayila qashtii dhageeffadhu kaayila rabbi fakkeenyaaf dubbiyyee onnee keessatti kan jaalanne no, ela waan tokko irratti si ibsaam. Anamma kiyyaadhaan maal jedheen laakiin dubbii kenna akka keessa kan seenne deemita. Usumas keessa jiru maal dhibeetta? Si jammar sagalee kan keetiyyuu dhageeffachuu hin dandeenye inni. Jecha kan keetiyyuu fudhataa hin jiru. Dhiisi jechuu barbaadee tamala misaal jechuudha. Hin qanne yaama bakka sanitti roormaan rakkoon qabu ishii. Ana fakkeenyaaf dubbii yookiin inni kan jaalanne yoo ta'e miidiyaa nama 1,100 meeqa irratti an lubbiyyee kalaas jaalala dhugaa jaaladhe naa beekaa ol ka'e dhaabatu naan jettee akkasitti jechasii guutaa ture argoo garaa jala jiraatte na kun osoo sirra dhaabaan dhala waa hunda tartiiba hunda jechuudha jettee laakiin kalaamsi guutee fi jechuudha maaliif bakka lubbuudis eebbannee maamataan warash kana jaalatte qalli walli bakka dhiis deemu wach kalaas akkana si beeka kataanii keessaa waliif hin lubbu kalaas. Kalas kesan kesuma aslan gubbaa kanarra lammaffaan fidina inshallah kesuma sakii kesan qofa fakkiin fiddanii warra wallahi adi nama galuuf numa gala beekto sabboonto ani amma wanni asitti dhaamachuu barbaadu wallahi qalbii namaa kan hin cabsina qalbii namaa rarraasina qalbii namaa dhugaa ati waan bareedu jette lubbu onni nama kanallee meeta mutawata anti tun jechuu waa dubbachuuf qoy mee al takka qofa yaadne mee onneen haa dubbatu onneef dabarii